Kristos ka'eera warra du'an keessa Ifasaan of kenne ni gammana hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti imaluudhaan hanga guutuu qabanneetii jirra. Somni yoom eegala kan eegale tureera. ati immoo akkamii yaadatta? Illee akkasumatti. Somni bakka lamatti qoodama. Inni kun baraka kuumuufaa keessa. Yesus Kristos kan inni soomeef inni guddaan beenya addaamin kaffaluudhaaf Wanta amma Yesuusitti dhufaa jiru suni mana cidhaa miti. Amantoota Pirotestaantii biratti maal fakkaata? Yesuusin awwaala. Mudannoo gammatti wanti natti mudamee jiru hin jiru. Gaaffii namoota gaafachis baatu fedha dhabuun jira. Bakka teessee boossitu ishee. Baay'ee teessee boossitu. Yesuus Kiristoos du'aa ka'uusaayyuu kan labse yeroo jalqabaa fi dubartoota jechuudha. Egaa nyaachaa dhugaa Faasikaa jechuun darbiinsa jechuudha. Maal bira darbuu kan jedhu immoo gaaffii biraadha. Ayyaana Faasikaa irraa gaboo olee beeka. Oromoo ta'u, Amaaraa ta'u, Tigiree ta'u, Affaara ta'u, Sumaalee ta'u, Gambeellaa ta'u, Adaree ta'u, Anyuwaakina ta'u, Mashangariina ta'u. Kan hundumaa guuttannee daawwattoota keenya hordoftoota keenya biratti dhiyaanneetii jirra.